keessaa haa ta'uun jedhama. Embaasii Itoophiyaa Sweden jiru kan biyyoota Nordic arfan yookaan immoo Sweden, Denmark, Norway fi Finland cover kan godhu keessatti dippiloomatii ta'eetan hojjechaa jira. Mee akka dippiloomatii tokkotti hojiin gama dippiloomaasiitiin hojjechaa jirtan maal fakkaata? Gaariidha. Hojiin gara dippiloomaasiitiin hojjennu hojiiwwan gurguddoo 4 jechuu dandeenya. Hojii tokkoffaan hojii biyyoota cover godhu kana wajjin hojii bilateral relation yookaan immoo walitti dhufeenya biyyoota keenya fi biyya keenya fi biyyoota kana arfan gidduu jiru gama politikaatiin gama ikoonomiitiin jajjabeessuudha. Itti aansee immoo biyyoota kanarraa gara biyya keenyatti investimentii alergii biyya keenyatiif gabaa barbaadu turistoota biyya kanarraa gara biyya keenyatti erguu kana yoo ta'u sadaffaan immoo biyyoota kana keessatti imeejii biyya keenyaa sirriitti beeksisuudha. Biyya keenya kana dura wantoota gaarii hin taane beekamaa turte amma immoo san jijjiirree biyyi keenya biyya jireenyaaf mijattuu taate biyya investimentiidhaaf mijattuu taate biyya sirna diimokiraasii ijaaraa jirtu biyya akkanaa biyya abdii qabdu biyya Afrikaa keessatti biyya addaa taate jenneen beeksisnaa. Itti aansee hojii diyaasporaa keenya hawaasa keenya biyya kana jiru wajjin hojjennu kanas diyaasporaan keenya biyya isaanitti hojiiwwan misoomaa, hojii poolitikaa, hojii biyya isaanii beeksisuu, daldala jajjabeessuu biyya jiran wajjin kanneen kan irratti akka waliigalaatti kan irratti hojjenna jechaadha hojiin dippiloomaasii. Biyyoonni arfan eenyu akkuma hawaasni hubatuufani? Biyyoonni Nordic tokko asirratti confusioniitu jira. Biyyi Scandinavia jechuun biyyoota common name isaanii biyyoota 3 qofaati. Biyya Sweden, Denmark fi Norway. Nordic yoo jette garuu biyyoota 5 qabata akka waliigalaatti. Kanneen kun biyyoota Scandinavia 3 dabalatee Finland fi Iceland jechuudha. Biyyoota kaaba Awurooppaa jiran kana. Nuti garuu yeroodhaaf kanneen biyyoota Nordic jedhamanii jiran 5 kana keessaa cover kan goonu biyyoota arfan Iceland malee biyyoota hafan jechuudha. Kanneen dura siimesan Sweden, Norway, Denmark fi Finland. Egaa utubawwan isin akka dippiloomaatiitti irratti hojjetan keessaa tokko waa'ee gama investimentii akka ta'e jalqaba irratti naa kaaftanii jirtu. Investoroonni biyya sanaa akka Itoophiyaatti investi godhaniif hubannoo uumtanii bu'aan argame jira. Gaariidha. Bu'aan argame hedduutu jira. Kanneen keessaa akka waliigalaatti akkuma durseellee sii kaase san dippiloomaasiin nuti hojjennu tokko biyyi keenya investimentiidhaaf mijattuu ta'uu ishii investoroonni deemanii biyya san keessatti Itoophiyaa keessatti hojjetanii milkaa'uu akka danda'an carraaleen adda addaa akka jiran haalli mootummaa biyya sanii investorootaaf haala mijataa uumee akka jiru poolisii gaariin akka jiru kanneen kana beeksisnaa jechuudha. Dursinee investoroonni gara Itoophiyaatti akka attract ta'an akka gamas deemanii hojjechuu barbaadan. Kanaafuu biyyootan arfan siin jedhe kana keessatti investment forumii ni qopheessinaa, investment seminaarota ni qopheessinaa. Kana irratti investoroota biyyoota kanneen keessa jiraatan waamnee waan biyya keenya keessa jiru haala investimentii biyya keenyaa, haala daldala biyya keenyaa kanneen kana ni beeksisnaaf jechuudha. Hojiin hojjetamu tokko kana. Kanatti aansee haga yoonatti kaampaaniiwwan gurguddaan conglomerate jedhaman warri biyyoota addunyaa hedduu keessatti kaampaaniin hojjetan biyya keenyatti biyyoota arfan kana keessaa gara biyya keenyaa deemanii kan hojjechaa jiran ni jiru. Bu'aan akka waliigalaatti argamsiisne san jechuudha. Eenyuun fa'i maal irratti hojjetame? Fakkeenyaaf amma kaampaanii H&M jedhamu kaampaanii biyya Sweden kaampaanii multinational ta'e biyyoota addunyaa kan hedduu keessatti kan suuqiiwwan huccuu qabudha.
oomishallee ni oomisha biyyoota adda addaa keessatti biyyoota dhiyaa kana keessatti immoo biyyoota gabaa bal'aan huccuudhaaf jiru kana keessatti immoo cheenii suuqii yookaan dukkaana hedduu qaba. So kun amma yeroo ammaa sadarkaa tokko invest godhuudhaaf gara Itoophiyaatti jira. Hawaasa Industrial Park irraa galchaa jira. Soorsii godhan dursitee san booda immoo ofuma isaatiif seenee invest godha. Kanaafuu amma H&M biyya keenya keessaa hawaasa Industrial Park irraa kaampaanii tokko qaxaree kaampaaniin sun H&M dhaaf dhiyeessaa. H&M immoo made in Ethiopia jedhamanii piroodaktota ba'an kana addunyaa guutuutti rabsee gurguraa jira jechaadha. Kana biras darbitee Yara International kan jedhamu asuma Norway irraa gara doolaara miliyoona 600 yeroo darbe waggoota lamaan darbe keessatti naannoo Affaaritti pootaashiyeemii baasuu irratti invest godhee jira. Siemens Gamesa kan jedhamu akkanuma kan kaampaanii biyya Denmark kan ta'e Asallaa Wind Energy Project irratti naannoo projektiin kun naannoo yuuroo miliyoona 443 kan baasudha. Kana hojjechaa kan jiru Siemens Gamesadha jechuudha. Yeroo darbillee kaampaaniin kun hooggantoota olaanoo keenya wajjin Denmarkitti wal arganii mari'atanii jiru. Kana malees Maersk kan jedhamu loojistikii irratti hedduu beekamaa kan ta'e kaampaaniin Denmark yeroo darbee investment komishinii wajjin dubbatanii jiru. Biyyi keenya loojistik seektarii kana banuu ishiitiin wal qabatee kaampaaniin kun kaampaanii internaashinaal baay'ee guddaa ta'e kun biyya keenyatti hojjechuudhaaf qophiirra jira. Kan biraa IKEA kan jedhamu farniicherii oomishiin kan beekamu kaampaaniin biyya Sweden sunillee akkasuma waan akkana irratti hirmaachuudhaaf piroosesii jalqabee jira jechuudha. Kaampaanota kanaa gadis jiran kaampaanota kun amma kongloomereetota kanaa gadi garuu kaampaanonni sadarkaa giddu galeessaa fi xixiqqaarra jiranillee hedduun biyya keenya keessatti invest gochaa jiru. Daasporaa investeroonnis akkasuma biyyoota kanarraa deemanii hojjechaa jiru jechuudha biyya keenya keessatti. Biyyoonni kunneen biyyoota badhaadhanidha. Biyyoonni Iskaandinaaviyaan jedhaman kunneen carraawwan gabaa Itoophiyaan naannichatti akka fayyadamtuuf maal hojjetame? Dhugaadha biyyoonni kun badhaadhaadha. Sadarkaan gabaa isaanii bal'aadha. Consumer society'dha. Wantoota hedduu uummanni kan bitu jechuudha. Kanaafuu biyya keenyarraa gara biyya kanaatti dhufuu kan danda'an alergii biyya keenyaa as keessatti gabaa argachuu danda'an adda baasnee jira. Kanneen kana keessaa tokko Itoophiyaan biyyoota hedduutti ekspoortii kan gootu buna baay'ee barbaadamaadha biyya kanatti. Biyyoonni Noordik kun buna konsapshiniin buna isaanii baay'ee guddaa keessaa Fiinlaandii yoo fudhanne akka addunyaatti per capita highest consumption biyya keessa jiru buna wajjin wal qabatee jechuudha. Kanaafuu gabaan bunaaf jiru baay'ee bal'aadha. Akkasumas abaaboon biyyoota arfansiin jedhe kana keessatti baay'ee barbaadama. Ililliin bu'aan gogaallee akkasuma baay'ee barbaadamaa jechaadha. So alergiiwwan akkanaa kanaa fi kan biroos biyyoota kana keessatti gurguramuu akka danda'an qo'annaa gabaa goonee jirra. Alergitoonni biyya keenya keessa jiran dhufanii asitti oomisha isaanii akka beeksifatan goonee jirra. Akka fakkeenyatti kaasuudhaaf yeroo darbee dubartoonni qofti kan oomishan waan akka bu'aa gogaa kan ta'an waan akka boorsaa harkaa kanneen akkasii kana Denmark Copenhagen International Fashion Festival kan jedhamu irratti exhibitionii akkasii irratti dhufanii akka argisiisan goonee jirra. Yeroo ammaa kana karaa bu'aa gogaa saniin Denmark wajjin walitti dhufeenyi gabaa uumamee jira jechuudha. Akkasuma buna wajjinis wal qabatee yeroo darbe Fiinlaand wajjin kaampaanota Fiinlaand buna oomishuudhaan pirooses gochuudhaan beekaman wajjin dubbannee jirra. Kanneen sunillee buna hagas mara Itoophiyaa irraa daayirektii galchaa jiranii garuu xiqqoodhaan galchaa jiru gara fuulduraatti kan akka babal'isan. Keessaa ililliin amma gara biyya kanaa dhufu karaa Hoolaand dhufa. Hoolaand dhufeet akka sadarkaa lammaffaatti Hoolaand irraa immoo as ekspoortii ta'a
bunnis gara Jarmanii yookaan gara kaampaanota kongiloomereet biraa dhaqee sadarkaa lammaffaatti gama kana dhufa jechaadha bunni keenya. Buna keenya yeroodhaaf bileendii akka mi'eessituutti fayyadamu malee buna keenya kophaasaa dhiyeessaa hin jiran jechuudha. So kuni akka jijjiiramuu danda'u. Bunni direct flight jira biyya keenya irraa gara Swiidinittis gara Noorweettis biyyoota lamaan kanatti. So direct gama kanatti fiduun akka danda'amu oomishoota biyya keenyaa sanirratti hojjechaa jira jechuudha. Haga yoonaa hagas maramti maaliif biyyoonni kun seerota adda addaa qabu. Oomishni biyya alaa irraa biyya kanatti galu sanitary and phytosanitary waan jedhamu waan akka qulqullina namaaf ta'uu isaanii oriijinii isaanii maaliin oomishaman akkamitti oomishaman eessatti oomishaman trace godhamuu qabu sadarkaan isaan baasan. Oomishtoonni biyya keenyaa hedduun garuu oomishoonni biyya keenyaa sadarkaa kana guutuudhaan ni rakkatu hedduun isaanii. So sababa saniif gabaan xiqqoo gadi bu'aadhaa haga yoonaa barbaachisummaan oomisha biyya keenyaa naannoo kanatti qabu gadi bu'aadha. Garuu san karaa warri oomisha irra jiranis biyya keessatti waan kana haala biyya kanaaf ta'u qopheessanii waan traceable ta'e oomisha irraa haga gabaadhaaf haga paak ta'e dhiyaatutti haala kamiin piroosesii akkamii akka keessa darbe san sirriitti beeksisanii nu erguu qabu jechuudha. Yeroo adda addaatti karaa ministeera dhimma alaas ergaa kana biyyi kun oomisha akkamii sadarkaa akkamiitiin istaandardii akkamiitiin barbaadde kan jedhu carraa adda addaatiin beeksisnee jirra. So gara fuulduraattis kun waan irratti hojjennu. Keessumaa erga ministeerri muummee Dooktar Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii kabaja lammiileetiif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira biyya alaa sanatti. Akkami gama kanaan hojiin hojjetamaa jiruu fi bu'aa qabeessummaan isaa? Hojiin akkuma walii galaatti akka biyyaatti atis akkuma kaaste egaa kabajamoo muummichi ministeeraa Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufanii dippiloomaasii lammiilee irratti fuulleffate hojjenna jedhanii akka istiraateejiitti even akka istiraateejii diyaasporaa qofattu osoo hin taane akka istiraateejii dippiloomaasiin keenya guutuun lammii irratti kan fuulleffate ta'uu qaba jedhamee hojjetamaa jira. Haaluma kanaan naannoo kanatti haala kana dura hin beekamneen haala kana dura mul'atee hin beekneen diyaasporaan keenya lammiileen keenya biyyoota arfansii jedhe kana keessa jiran walitti hidhatiinsi isaan biyya keenya wajjin yeroo waggaa lamaan kana keessatti qabaachaa jiran adda. Namoonni biyya isaanii wajjin sababa ilaalcha siyaasatti biyyoota 30-40 biyya isaanii deemanii hin beekne biyya isaanii deemanii akka seenatti deebi'anii haasaa jiru jechuudha. Gargaarsi isaan gochaa jiran baay'ee dabalee jira. Despite ilaalchi siyaasaa ammallee garaagarummaan jiraatu amantiidhaan sabaan garaagarummaa sanirratti hagas maroo osoo hin xiyyeeffanne ergaa biyyarraa dhufuuf waamicha biyyarraa dhufuuf deemsi isaan kennaa jiran waan hedduu nama jajjabeessu jechuudha. Kana argisiisuudhaaf wantoota akka Diaspora Trust Fund kaasuu dandeenya. Muummichi ministeeraa mataa isaanii kan jalqabsiisan yeroo dhiyootti immoo COVID-19 wajjin wal qabatee gargaarsi biyyaaf akka ergamu irratti waamicha akka imbaasittis dhiyeessine akka biyyaattis akka waliigalaatti biyyarraa dhiyaateef deemni isaan kennan waan baay'ee nama jajjabeessu. Hayyoonni hedduun gara biyyaa deemanii ogummaa isaaniitiin tajaajilaa jiru. Warri qabeenya horatanis biyyoota kana keessatti yeroo darbe sababa adda addaatiif biyya isaanii deemanii invest gochuu warra hin dandeenye amma carraa kanatti fayyadamanii deemanii hojii ofii isaanillee fayyadu biyya isaanillee fayyadu qabeenya isaanii biyya keenyatti dhangalaasanii hojjechaa jiru jechuudha. So gama diyaasporaa wajjin wanti dhufe waan addaati. Nutis gama keenyan mirgi isaanii akka eegamu asitti waan isaan irraa barbaannu waan hawaasa keenya biyya kana jiru qofa irraa barbaannu osoo hin taane mirga isaanillee eegsisuudhaaf
hojjechaa jirra. Akka qaxanaawwan biraa qaxanaa kanatti agasmara baay'ee balaanis hin jiru jechuun biyyoonni sun biyyoota guddatan waan ta'eef miidhaan lammiilee garuu maaltu jira sitti fakkaate godaansa seeran alaatiin karaa seeran alaatiin biyya kanatti galuun waan jiruuf namoota kana haala malee yeroo tokko dipoortii gochuu yookaan immoo rakkinoonni akkasii ni mul'atu isa wajjin wal qabatee san irratti namoonni biyya kanatti hayyamallee yoo argachuu hin baanne mirgi isaanii seeraan kabajamee fi kabajaan gara biyya isaaniitti deebi'uu akka danda'an garuu haga danda'ametti immoo biyyoonni as jiran kun lammiilee keenyaaf kabaja kennanii akkomodeetu gochuu akka danda'an kanneen san irratti akkuma lammiileen jijjiirama dhufee kanatti gammadan jiran kanneen immoo ittiin gammanne jiraachuu malu lammiidhuma itti gammadees ittiin gammadinis jechuudha. Kan naannoo sanattis ta'e Ameerikaatti aga ministeera muummeetiif badhaasa Noobeelii kenname Ameerikaa fuudhamuu qaba jedhanii warreen falmanis hin dhabamu. Jara kanaatiif maal jettame? Nuti amma akka waliigalaatti hawaasa keenya naannoo kana jiru akka imbaasittis fookas irratti goonee kan hojjechaa jiru poolitikaan yookaan siyaasni biyya keenyaa hedduun isaa gara biyyaatti galee jira yeroo kana dura dhaabbileen siyaasaa naannoo kana jiranii turanii socho'aa turanii uummata sochoosaa turanii jechuudha. Amma garuu haalli sun jijjiiramee dhaabbileen hundi gara biyyaatti galanii siyaasa biyya keessatti karaa nagaatiin geggeessaa jiru. Siyaasa ammayyaawaa ta'e fooyya'aa kan ta'e guutuutti qulqulluudha jedhamu ta'u siyaasa baay'ee fooyya'aa ta'e yeroo kamiyyuu caala fooyya'aa kan ta'e biyya keenya keessatti haala mul'atee hin beekneen siyaasni deemaa jira jechuudha. Kanaafuu namoonni asitti hafan lammummaa jijjiiranillee kan jiran lammummaallee osoo hin jijjiirin naannoo kana kan jiraatan siyaasa namoonni warri lafarra jiran biyyatti kan hojjechaa jiran isaaniif haga tokko dhiisne asitti hojii koomunitii irratti akka hojjetu hojii hawaasaa fi jabeessuu waldaadhaan ijaaramanii biyya kanatti integreet akka godhan biyya isaanittis immoo deemanii poolitikaa warra siyaasatiif dhiisanii isaan gara misoomatti gara seektaroota biraa keessatti hirmaachuu akka danda'an sani wanti nuti jajjabeessaa jirru biyya kanatti jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya hubachuu qabu naannoo kana kan jiru akkuma jette wantoonni jijjiiramni biyya kanatti dhufan jijjiirama cal jenneetuma irra darbuu dandeenyu miti waan bal'aatu dhufe jijjiirama kanaaf beekamtiin addunyaallee akkuma jette sadarkaa badhaasa Noobeeliitti illee waan ibsamedha. Wantoonni kun simboolikalii umurii keenya guutuudhaaf wantoota turan. Wantoota kana booda biyyoota Iskaandineeviyaa jette kan biyyoota akka keessaa Swiidanii fi Noorweey umurii guutuudhaaf Itoophiyaa fi Swiidanii fi Noorweey kan walitti hidhu. Maaliif Nobel Prizeen as Swiidin keessatti jalqabame garuu Peace Prizeen kun Noorweetti kennama. Nobel Prizeen kun biyya keenyaa fi biyyoota kana lameen hedduu walitti hidhee jira. Kana booda yeroo nu argan dippiloomaatota biyyoota kanneen wajjin yeroo dubbannu wanti addatamu waan kana. Innaa wanti kun simboolikalii waan guddaadha. Waan akkanuma cal jennee gaafa itti gammanne duuba deemne gaafa itti gaddan immoo tokkumaan abaduu irraa fudhatamu wanta jedhamuu danda'u natti fakkaatuna. Namni keenya fageessee yaaduudhaan wal dhabdee jiru karaa nagaatiin karaa wal danda'uutiin hiikamuu akka danda'u hawaasni keenyaas jiru garuu moor siyaasarra gama koominitii gama misoomaa kanneen irratti akka fuulleffatu dhaamsinaa hin dabarsu. Weerarri vaayirasii koronaadhaa erga mudate bubbulee raajioota lakkoofseera. Biyyoota hedduudha kan inni miidhe. Biyyoonni Awurooppaas miidhaan guddaan kanaan irra ga'eera.
ergasias maal hojjechaatiin jirtu mee koovidii wal qabatee wanti hojjetamee bu'aan itti argame meeshaa bitanii gara biyyaatti erguu ta'uu danda'a, maallaqa walitti qabanii gara biyyaatti erguu danda'a. Maal hojjechaatiin jirtu akka embasiitti? Wanti kun weerarri COVID-19 kun eegalee booda biyyarraa akka waliigalaatti dhaamsi darbee jira. Lammiilee biyya keessa jiraatan, lammiilee biyya alaa jiraataniif hundaafuu darbee jira. Nutis baatii Eepiriil gara jalqabaarra akkuma ergaa kun darbeen ergaa kana fudhannee biyyoota arfan irratti hojjennu kana keessa daasporaa jiran, dhaabbilee adda addaa jiran, namoota faranjiillee ta'anii biyya keenyatti dhiyeenya qaban walitti qabuudhaan gargaarsa walitti qabaa turreerra jechuudha. Akka jalqabaatti kan jalqabne waan kana mijeessuu kan danda'an koree dhaabuudhaan sadarkaa Noordikiitti, sadarkaa biyyoota arfanii kanatti bakka buutota hawaasaa, hayyoota, bakka buutota waldaalee amantii, bakka buutota hayyoota yuunivarsiitii keessa jiran kanneen kana walitti qabnee koree qindeessitu embaasiin keenya hoogganu dhaabnee irratti hojjechaa turre. Koree kana biras darbee immoo biyyoota arfan kana keessa koominiitota jiran, waldaalee amantii jiran quba qubaatti viidiyoo koonferensiidhaan haasofsiisaa turre. Haala kanaanis kakaasuu dandeenye jirra uummata. Biyyi keenya haala kamiin miidhamuu akka dandeessu, rakkoon akkamii sababa weerara COVID-19 rakkoon akkamiin uumamuu akka danda'u gadi fageenyaan akka hubatan goone jirra. Namoonni kana hubatanii gargaarsa adda addaa kennaa jiru jechuudha. Akka waliigalaatti haga yoonatti qarshiidhaa fi meeshaadhaan gara miliyoona 2.2 walitti qabnee jirra. Kana keessa qarshiidhaan kan walitti qabame gara miliyoona 1.8 yoo ta'u, 1.89 yoo ta'u, kan meeshaadhaan walitti qabame immoo gara 344 ta'a jechuudha. Meeshaalee jechuun meeshaalee personal protective equipment kan jedhaman kanneen akka guantii, kanneen akka sanitizerii, kanneen akka face maskii, kanneen kana walitti qabnee gara biyyaa ergaa jirra jechuudha. Hawaasni keenya naannoo kana jiru baay'ina isaa yoo ilaalte hedduudha. Qarshii nama walitti qabame kun hedduu ta'us, guddaa ta'us kanaa ol walitti qabuun ni danda'ama. Garuu akka ragaa qabnutti namoonni haala adda addaatiin GoFundMe'n biyyoota nuti keessa hin jirre naannoo Ameerikaadhaa akka qophaa'e ni jira. Kanneen sanitti gumaachaa waan turaniif namoonni tokko tokko immoo naannoo dhaloota isaanii directly gargaara kan jiran kanneen saniin dabalatu kuni karaa embaasii walitti qabuu kan dandeenya qofa. So akka waliigalaatti gargaarsi naannoo kana qaxanaa kana biyyaaf godhamaa jiru weerara COVID-19 wal qabatee baay'ee guddaadha, kan nama jajjabeessu. Haala kan nuti hin beekamne namoonni garaagarummaa tokko malee garaagarummaa sabaa, amantii, ilaalchaa osoo hin jenne namoonni hedduun wajjin embaasii wajjin wal ta'anii warra kaanillee jajjabeessanii kakaasanii namoonni gargaarsa akka godhanii jiru. Even ogummaadhaan illee namoonni ogummaa maandisaa qaban ventileetera biyya keessatti haala kamiin ventileetorni biyya keenya qabdu tokko tokko kan miidhaman jiru, kanneen sana haala kamiin suphuu akka danda'an deemanii warra ministeera fayyaa keessa hojjetaniif tireeningii illee kennanii jiru. Akka waliigalaatti naannoo kana gargaarsi godhame deebiin akka biyyaatti waamicha godhame saniif deebi'ee baay'ee kan nama jajjabeessu ta'uu danda'ama. Egaa weerarri COVID kun ammas itti fufeetiin jira jechuudha. Miidhaa inni geessaa jiru hamaadha. Yoodhuma miidhaan sun dhaabbatellee dinagdeen irratti dhiibbaa inni fide immoo waan
turuu danda'udha. Kanaaf deeggarsi bifa akkanaatiin taasifamu cimee akka itti fufuuf ammas qindoomnaan maal hojjechuudhaaf karoorfattanii jirtu? Dhugaadha weerarri kun yooma akka dhaabbatu hin beekamu. Kanaafuu deeggarsi godhamullee itti fufiinsa qabaachuu qaba kan jedhamullee amantii qabna. Kanumaaf jenneeti akka ministeera dhimma alaattis akka embaasii keenyattis marsaadhaan deeggarsa walitti qabaa kan jirru. Haga yoonatti marsaa duraa jennee haga dhuma baatii Mee darbee kanaatti marsaa tokkoffaa jenneeti kan walitti qabaa turre deeggarsa. Jalqaba Juun irraa eegalee immoo marsaa lammaffaa jennee eegallee jirra jechuudha. Haaluma kanaan marsaa lammaffaa keessatti tarsiimoowwan adda addaa baasnee deeggarsa kan walitti qabnu yoo ta'u, haaluma weerarri dhukkuba kanaa gara fuulduraatti turtiinsaa haaluma beekameen immoo marsaa sadaffaa fi sana boodallee itti fufuu kan dandeenyu haala saniin kan yaadaa jirru. So qabeenyi haga yoonaa walitti qabne jedhee si hime sun kan marsaa tokkoffaa keessatti walitti qabne. Amma marsaa lammaffaa keessa jira. Marsaa lammaffaa keessatti illee gabaasa isaa qindeessinee yeroo gabaabaatti kan dhiyeessinu ta'a. Itti fufee jira jechuudha. Deeggarsa walitti qabuun akkuma dura eegalle marsaa lammaffaadhaaf uummata kakaasaa jirra amma. Hawaasa biyyoota arfan keessa jiran manneen amantii, afooshaalee kanneen kana wajjin dubbannee haala kamiin tarsiimoowwan haaraa namoonni tokko even dhaabbiidhaan haala itti gumaachuu danda'an baatii baatiidhaan ta'uu danda'a, torban lamaan ta'uu danda'a, haala saniin haala itti gumaachuu danda'an akka mijoota nu gaafachaa jiru. Kanneen biroos tarsiimoolee biraa barbaannee haala itti deeggarsi walitti qabamu hanga biyyi dandamattutti akka itti fufuu ni godhama. Deeggarsa hawaasarraa kan hafe of course karaa mootummoota naannoo kana jiranis mootummoota wajjinis hojjechaa jirra. Mootummoonni Finland mootummoota kanneen wajjin hojjetamee bu'aan argame maali? Mootummoota kanneen wajjin bu'aan argame haga yoonaa Deenmaark fakkeenyaaf naannoo $17.5 miliyoona gumaachitee jirti. Deenmaark keessaa egaa jijjiirama kun dhufee gargaarsa country program jettee Itoophiyaaf qopheessitee country programii waggaa 5 turu kanaaf gara miliyoona 150 ramaddee turte. Kanneen san keessaa $17.5 dhimmoota Itoophiyaan koroona irratti hojjettu kan oolu gara sitti redirect gootee jirti jechuudha. Yoo Finland fudhanne Finland yeroo darbe baatii Mee keessa gara yuuroo miliyoona 4 biyya keenyaaf gumaachitee jirti. Sweden illee akkanuma karaa UNICEFin gara miliyoona 20 ol gumaachitee jirti jechuudha biyya keenyaaf. So naannoo kana Sweden miliyoona $3.4 miliyoona 3.4 gumaachitee jirti. So karaa mootummaallee gargaarsi godhamaa jiru naannoo kanarraa jajjabeessadha akkuma kan daasporaarraa godhamu. Gargaarsawwan bifa kanaatiin dhufan effectively itti fayyadamuudhaaf barbaachisaadha. Kan rammaan dhaamtame. Dhugaadha. Hawaasni gargaarsa asitti irraa walitti qabaa jirullee gaafiin isaan gaafatan yeroo sanii even deebii akka kennuuf illee feedbackii akka kennuuf maaliin hojjetamee gargaarsa isaan kennan maalirra oolee waan jedhu akka isaan beeksisu barbaadu. Gara fuulduraatti of course kan isaan beeksisu ta'a. Gargaarsi haala kanaan kennamu namni waan qaburraa irraa fi osoo hin taane akkuma qabu sanarraa wanti kennu kun waan barbaadameef irra uummata keenya dhukkuba kanarraa baraarurra gama diinagdeetiin rakkoo irra ga'u, gama hawaasummaatiin rakkoo irra ga'u sanirraa hambisuudhaaf
yeroo barbaachisaa ta'ettis yeroo dhukkubni kun hedduu nama miidhaa jiru kanatti osoo yeroo hin kennaniif yeroo kanatti haala barbaachisaa ta'een westeejii tokko malee hojiirra ooluu qaba jennee dhaamsa dabarsina. Ulfaadhoo galatoomii ibsa bal'aa sanaa kenniteef. Ayyee galatoomeetillee carraa naa kenniteef fakkaatu.